Yoo seenaa akkam jirtu fayyaa keessanii har'a nama dandeettii addaa qabu tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Namni 300 namni 500 malee hin jalqabnu garuu maal akka ta'e sarpiraayiz taatu baay'ee kan isin bohaarsu baay'ee kan isin bashannansiisu nama ta'e isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Sheer godha namoota kaanis waama nama 500 malee hin jalqabnu. Welcome Dr. Arra live dhufte live dhufe Bunira Jambo jedha nama 500 malee hin jalqabnu. Dandeettii addaa nama qabu barataadha. Barataan kuni dandeettii addaa tokkoon isin bohaarsuuf deema. Dandeettii isaa maali kan jedhu immoo walii ilaalla jechuudha. Nama 500 guutuu malee hin jalqabnu. 152 jedha. 152 158 165 waa'ee maaliitiin dhufte wanta isin bohaarsu ijoollee dandeettii addaa qaban keessumaa dandeettii uumamaan kan qabanii dandeettii isin bohaarsu nama qabadhee isiniif dhufee kanaaf jedha galaa itti bohaartu akkasii itti bohaartu itti namana chaarjii irra godhe galaa chaarjii sakkala 250 Baka. Jara sena. Dandeettii addaa mucaa qabudha. Simboo aarsaa maal akka qabatee dhufe isinitti hima. Ay qoqa maal qabsanii sidan. Dudda. Okay. Balaa 70 maal boo keessa waayirtu. Jedhaa ka. Okay. Ibba sadii yoo guutuun jalqabna rakkoon qabu. Warra Senegal moo Senegal fakkaata. Taphataa Senegal dha. Ibba sadii jedhaa kamal. Hin jalqabna gala ammasii. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii Naafiyaa geetu ammallee namoonni baay'een seenaa 340 galleerra. Keessumaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Barataadha. Barataa dandeettii addaa qabudha. Dandeettii akkamii qaba kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Jalqabamee itti dhaggeeffattoota keenya wajjin wal bara. Maqaan koo Addunyaa Guyyaa isaan jedhama. Kan inni dhufee Haramaaya Yuunivarsiitii kaampaasii fayyaa Hararraan baraa jechuudha. Barsiisaa makeenya turte. Kanadha maqaa bakki dhaloota koo godina Wallagga Lixaa Aanaa Hiraadha. So barataadha. Barataa fayyaadha. Barataa fayyaa muummee narsiingii waggaa arfaffaadha. Waa'ee dhukkubaa yookiin waa'ee bashitaa miti kan isinitti taasa'u. Dandeettii addaa uumamaan qaba. Hawaasa wajjin wal barsiisi. Hawaasa wajjin wal baruun barbaada waan jedheef jedhaa dhibba furguutuuf jenna amma. Hin gala 1000 iyyuu hin gala. Mee dandeettii akkamii akka qabdu dandeettii kanaan dura miidiyaa irratti dhaga'een ture. Dandeettii sagalee waa hakkeessuu qabda jechuun dhaga'e. Dandeettii sagalee bineensotaa, sagalee beelladootaa naannoo keenya jiranii hakkeessuu danda'a jechuudha. Mee sagalee akkamii dhagaa asirratti nu barreessa sagalee bineensotaa fi beelladootaa hakkeessuu nan danda'a jechaa jira. Mee sagalee akkamii akka isiniif jedhu barbaaddu? Barreessa. Dandeettii isaa laala dhuguma bineensotaa fi beelladoota sagalee hakkeessuu danda'a kan jedhudha. Saadumaanis hin jechaa jiru. Nu barreessame jalatti sagalee akkamii isiniif jedhu baay'ee uumamaanii sagalee waa hakkeessuu kan beelladoota mana keessaa fi bineensota bakkee hakkeessuu nan danda'a jechaa jira. Maal akka inni hakkeessu garuu nan gaafadhaanii kan saree jette laatti kisitti laa'uun jalqaba irratti. Saree adurree Salimaa Baalee adurree saree adurreedhani leencaa kabraa waraabessa ashii. Saree fi tikist lawan saree jetteetti. Mee sagalee saree akkam jedhame hakkeessime? Kan saree dhaggeeffattoota keenya biraa yoon ga'e
Akkasidha jechuudha sareen. Akkamitti argite? Sagalee saree jennaan sagalee kana dhageessisteetta. Sareen sagalee garaagaraa qaba baay'ee. Sagalee garaagaraa qaba. Gaafa inni ba'uusi. Gaafa ba'u akkamitti ba'ame? Gaafa ba'u. Akkasidha jechuudha. Tikist akkamidha? Okay, tole atau galatomi mee ammas immoo jalatti immoo sagalee wayii immoo sagalee adurree wayii jedhi jechaa jiru. Sagalee adurree. Sagalee adurree kan isa bakkee jiraatu jechuudha. Kan bakkee jiraatu jechuun kan mana keessaaf jiraatu bakkee jiraatudha. Kan isaa akkasidha jechuudha. Bau. Ada wasa sirriidha. Eshi kan mana keessa jiraattu. Kan mana keessa jiraattu. Meow 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 meow. Galatomi eshi. Atoo mee ammas itti fufna kabajamtoota hordoftoota keenya sagalee kan biraa sagalee lukkuu. Sagalee lukkuu. Kan baay'inaan beeku si gaafachaa jira. Kan lukkuu kan dhalaa moo kan lamaan isaanii. Kan lamaan isaanii kan isa lukkuu gaafa seenii hanqaattee kaatu jirti. Gaafa seen killee buustee kaatu. Kotaa kot 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 kotaa 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 kot kotaa kot 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 kotaa kot 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 kotaa kot. Kasetti jechuudha. Kun sagalee lukkuu gaafa killee buustu jechaa jira. Eshi kan biraa kan lukkuu kan biraa. Kan kormaa isaa jechuudha. Okay. Kan kormaa isaati. Kan kormaa lukkuu koochoo isaa gaafa inni walitti rukutatee jedhudha. Akkasidha jechuudha. Gaafa sagalee abbaa warrummaa isaa mul'isuudhaafi naannoo jiraatu sanatti sagalee kana dhageessisa. Gaafa kana sagaleen isaa akkasidha jechuudha. Kon nayyala actually kon. Anis nayyala. Sirriiti. Isuma gudeecha lukkuu bana. Kabajamtoota hordoftoota keenya dandeettii addaadha dhugaa dubbachuudhaaf sagalee bineensaa keessa jechuun baay'ee ulfaataadha. Tole mee kan biraas ammoo sin gaafanna. Sagalee saree. Saree jennee Saree jenne. Saree jenneera lakka. Sagalee re'ee. Re'een kan isa boobsaa jiru jechuudha. Inni Jena share godha abballe. Akkam jedhetti irra deebi'ee jira. gaafa Sooma irra deebi'eesti. gaafa irra deebi'u Nama kuma tokko si daawwataa jira baay'ee waan kee jedhe. akkasidha. Sagalee mara deebi'u tasa re'ee amma. Kan re'ee re'een akkasidha. Era bitta gaafa jedhu era Ni yeroo
Akkasidha jechuudha. Nayyaalanis nayyaala qoy. Baa! Baa! Indaaqqoon tokko na biraa isa keessaa jirti. Ishi sagalee kan biraa nama kuma tokko dhibba tokko si daawwataa. Ishi sagalee gugee. Gugee? Gugee harkaan afaaniinis nan shaakala. Harkaan yoon jedhe... Harkaan itti jedhi jedhame. Jechuun danda'u? Jedhi jedha rakkoon qabu. Akkasitti nan jedha. Wow! Sagalee korbeessa waan jedhu korbeessa ara kulmu dhuwechaa baay'ee itti bu'aaraa jiru. Sagalee gara beelladoota bakkeetti dabarsa. Kan bakkee bineensota bakkee sagalee jaldeessaa. Jaldeessi. Ani sagalee isaan beekaa waktaanii garuu itti jedhame. Jaldeessaa gaafa duutu jechuudha. Akkasidha jechuudha. Anis nan jedha. Boom! Boom! Bakum! Tole ishee haa ta'u. Sagalee kan biraa allaattii. Allaattii bosona keessa kan jiraattu. Goodaa bosona Wallaggaa keessa jechuudha. Biyya keenya. Allaattii baay'ee namatti toltu tokko jirti beektaa? Allaattiin kun bifti ishee adiidha. Sagaleen ishee baay'ee namatti tola. Sagalee ishee jechuun jaalladha beektaa? Sagaleen ishee akkasidha. Akkasitti jechuudha. Qabaachichaanu koomenti isaanii tokko gurbaa isaaniitti obobsee hidhame sana garuu dhiigni isaa qoratamu jechaadha. Muticha naaf gaafadhame jaartii qabaa doktari jaartii qabdaas jechaadha sagalee nama gurbaa shaneedha caakkaa wala fakkaata. Ishi tole sagalee kan biraa qalamee. Sagaleen qalamee bineensota bosona keenya keessa jiraatan jechuudha beektaa? Baay'ee akkeessuun isaanitti tola. Sagaleen qalamee akkasitti jechuudha. Sagaleen taa'ee jira taa'ee jechaa jiru. Sagalee namaa miti inni sagalee bineensaa kan beeku. Kan addaa waan biraa waan beektu qabda sagalee biraa beektu qabda. Sagalee itti nu dabaltu qabda. Sagalee biraa baay'een beeka garuu. Kan harree maal shaakallee? Barumsaa bira akka itti shaakalu beektamee barumsa gibbii keessa. Aro. So kabajamtoota hordoftoota keenya dandeettii isaatti maalirra deebi'u sagalee tokko irra nu deebisa gaa. Sagalee reettii irra nufa deebi'u jechuudha. Jedhuure irra deebi'u. Oh my goodness. Baay'ee galatuma dhugaa barataadha. Shaakala shaakaleeti kan inni kana fide. Yeroo biraas immoo sagantaa biraas hin dhageesse mee itti fufna. Mee mudannoon addaati qabdu. Mee yuunivarsiitii keessatti mudannoo akkamii qabda? Mudannoo baay'een qaba. Mudannoo ta'e akkati qabdu dhageera. Jalqaba Raaktisii baane beektaa hospitaalatti. Kana booda kutaa gaayiniitti.
kutaa deessisuu yookiin ulfaaf gadameessaa jechuudha. Okay. Achitti baanee yeroo jalqabaa koodha. Kutaa masana gadumti kooyyuu yeroo jalqabaadha. Ani naannoo arraawundi jenitaalii kana takkaan agarri beektaa. Naannoo qaama saalaa argee hin beekuu jedha gaasti. Kan dhalaa jechuudha malee. Kan dhalaa moo? Xinnummaatti qoda godhaa taphachaa turre. Isa taphanneerra. Garuu ergiin guddadhee achumatti hin argee jechuudha hospitaalatti. Ijumaan argitee hin beektu. Iddoo eessatti hin argee. Kana booda ijoollee nama sadiidha nuyi. Waardii gaanii sanarra kan ture jechuudha. Nama sadii taanee gaafa achi seennu hin seennee kana booda peeshantiin hin dhufee kana booda dokteerii tokko baatirii tuun qabaafiiru jechuudha. Ibsa. Inni akkas godhaara ilma baatirii tuun qabaafiiru. Jechuun ulfa baasaa ulfa xaragaa jira. Baasaa jira jechuudha. Tunni xaragaa jiru jechuudha. Kana booda filuudiin baatirii qabaafirtati immoo dhaabattee. Addana saarra jedhanii baatirii qabaafiira jetti na nammee beektaa. Achi keessa dhangala'aan ija keetti namme. Dhangala'aan ija kootti na namme. Kana booda iji koo kun baay'ee na dhukkoobe beektaa. Lafa arguu dadhabee hospitaalaa fanna fuudhanii galanii beektaa ijoolleen iji koo kun baay'ee na dhiitee. Baay'ee na dhukkubee. Ani ergasii jechuudha beektaa. Naannoo arraawundi jenitaalii kana akka xalaataatti ni ilaala. Naannoo qaama saalaa akka xalaataatti ni ilaala. Xalaataa Ani immoo waa'ee sanaasaa diina godhu jechuudha. Ati jechuudha. Akkamittiin ilaalta? Naannoo qaama saalaa akkamittiin fuudhuu dandeessa gara fuulduraatti. Fuuteen haadha manaa kee ilaaltu jechuudha. Haadha ilaalu. Akka diinatti ilaala jaarta warra. Jechuun wanta na jiilchee qaba kaa'e. Sitti faca'ee ija isaa ija keessa waan ibsi godhe. Ija na jaamsee. Kanaafi naannoon sun anaafi jechuudha. Baadimmee beektaa? Akka baadimmee. Achi dhattee ija keedha abdee dhuftee waan ta'eef. Lubbuu nama baay'eetu achitti guyyaatti jechuudha. Sanyiin kormaa gaafa jedhu lubbuu meeqatu dhume tokko bichaa yookiin lama. Naannoo sun naannoo lolaati. Naannoo waraanaati baay'isee. Waraana qaamni saalaa dubartoota aktuwaali achi keessatti sanyiiwwan dhiiraa yookiin sanyii dhiiraa yookiin spermii hedduudha miliyoona hedduutu du'a achi keessatti baadimmee jechuu dandeenya aktuwaali. Isa keessaa tokko duwwaa waraana sana keessa kan inzaayimiidhaa fi akkasumas immoo asiidii naannoo sana keessa jiran dandamatee kan deemu tokkodha. Beekamaadha. Kanaaf naannoo sana akka biraatti ilaalaa jechaa jirta. Naannoo waraanadha jechuudha baadimmee. Atis jetteettaniiru. Akka baadimmeetti ni ilaala maaliifi baay'ee. So akkuma argitanii dandeettii addaa qaba. Dandeettii inni qabu sagalee bineensotaa beelladoota akkeessuudha. Sagalee isaa immoo akkamitti akka inni akkeessaa ture baay'een keessan argitaniitu jechuudha. Kanaaf dandeettii akkasii ijoollee dandeettii addaa akkasii qaban kanneen jajjabeessuu qabna. Dandeettii isaanii akka isaan guddifatan gochuudhaaf gara fuulduraatti baay'ee nama bohaarsuu waan salphaa miti. Namni waama kanatti bohaara. Hawaasni keenya kanumaan bohaara. Hawaasni keenya waan kanaan itti bohaara waan ta'eef bifa kanaan utuu itti fufne gaariidha kan jedhu jechuun barbaada. Mee sagalee irra deemuu fi barbaadu jira? Isaanii abarreeffatanii. Sagalee maaliirra siniif adeemu sagalee jedha keessaati. Kan maaliirra siniif adeemu? Koomentii jalatti hin qoosan manni beektaa. Sagalee waraabessaa shakaltitta. Sagalee waraabessaa erga addaa dhufee garuu badaan jennee garuu jedhuufi sirriitti perfektii isaa hojjechuu baay'ee gara fuuldura duraatti shaakala garuu shaakallee haa jedhume. Shaakallee nan jedha jechuudha. Waraabessa malee keessaa qabdu jechuudha. Akkasidha jechuudha. Tole haa ta'u mucaan durbummaa qabaa dooktarri kan taa'e sagalee maal jechaa jiru raadiyaa sagalee re'ee irra nuuf adeemu jechaa jiru ammas. Re'een isa miti sagalee indaaqqoo ishee hanqaaquu irraa kaatu namoonni baay'ee reefu dhufan waan ta'eef. Kan re'ee jedhuufi sagalee re'ee
Tolee shiba. Esi kan biraa maaliif beektaa jalqaba irratti asladdi. Okay, sagalee lukkuu irra deebiif lukkuu. Namoonni irraa amma dhufan jiru waan ta'eef. Koomentii barreeffa. Koomentii waan baay'ee jedhu uummanni. Nago falchiise beektaa. Sagalee maalitti? Sagalee lukkuu. Sagalee Lukkuu kee yaa. Lukkuu kormaa? Ka kormaa sana jechuudha. Ka kormaa? Kan waanirraa ka kormaasi kan hanqaaquu hanqaaqxee kaatu jechuudha. Kan hanqaaquu hanqaaqxee kaatu. Kutaa kot 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 kutaa kot 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 kutaa kot 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 kutaa kot 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 kutaa kot. Akkasitti jechuudha. Kutaa kutii kutii. Esh kadhalaa kan korbeessaa. Kan kormaa isaati jechuudha. Akkasiidha jechuudha. Irra deebi'u. Tokkuma kan qurxummii sagalee qurxummii dhageessee beektaa. Qo'aan isa yaala. Uummanni gandaa shimeen immoo waraabessa caalaa yuusee iddoo waraabessa caalaa yuusee jiru sagalee gaalaa jedhu baay'een isaanii sagalee naaf yaadii. So egaa akkuma beeknu dandeettii addaa qaba dhugaadha baay'ee ijoollee akkasii jajjabeessuu qabna jedhee fideenis sagalee leencaa jedhu leencaa sagalee isaa beektaa ani hin beeku actually dhagee hin beeku actually ani reefu dhufee warri reefu dhuftanii jalqabaa kaasaa nu hordofaa isiniin jenna mee yaada qabdu jira dhuma irratti yaada qabda yaadeen qabu yaadeen qabu beektaa naannoo keenya uummata hawaasa nuti keessa jiraannu kana keessa namoota dandeettii garaagaraa qabantu jira beektaa miidiyaan hawaasa tokko bira ga'ee wanta furmaata godhuuf hin qabu beektaa kanaaf miidiyooleen jiranii akka isaanii namoota ijoollee dandeettii garaagaraa qaban kana akka isaan baasanii hawaasa biraan dandeettii isaanii gaanan jedhan. So ijoollee maal jechuu barbaadeni baay'ee yeroo ammaa bohaartii waan garaagaraatti dandeettii ijoollee dandeettii akkasii qaban kanneen miidiyaa garaagaraatti fayyadamuudhaan hawaasa keenya bohaarsuudha waan biraa miti. Argiteettu baay'een keessanii Doktor lukkuun ollaa keetii akkasitti yaane. Lukkuun kun gara hin qabdu dhuftee jirti. Amma dhufne hundarra nuuf adeebi'u. Hundarra nuuf adeebi'u jechaadha maal jettaa. Rakkina hin qabu. Har'a deebi'ush bakka ka xumuraa ka jalqaba jenne warra amma dhuftan yoo jiraatanii irra isiniif adeebi'u hin xumurraa jechuudha. Daftee daqiiqaa sekondii 30 gidduutti jette jechuudha. Sagalee re'ee dhageessaniittu sagalee re'ee sekondii 30 gidduutti jedhe. Sekondii 30 gidduutti. Irra deebi'aa dhumaa xumuraa jira waan ta'eef. Dhumaadha jechuudha kun. Inni dhuma karree. Kaseedha jechuudha. Kan lukkuu ban. Kan lukkuu kormaa isaa jechuudha. Jalqaba irratti kochuu isaa rurrukutataa akkuma silee jechaa illee. Lukkuun nutti akka yaane ollaadha. Sagalee kan dhalaa sana. Kan kaakistee kaatu. Isee kaakistee kaatu. Kutaa kot kat 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 kutaa kot kat 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 kutaa kot kat 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 kutaa kot kat 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 kutaa kot kat 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 kutaa kot kat 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 kutaa kot. Sagalee saree sagalee saadiyoo maali galatoomsi jechaa. Eshi baay'ee dhageessaniitu baay'ee isaa irra deebitanii dhaggeeffachuu dandeessu. Kanaaf guddaa galatoomisiin jenna asitti hawaasa keenya kana bohaarsuu keetiif guddaa galatoomisiin jenna. Ulfaadhu. Galatoomatis. Thank you. Baay'een si galateeffadha sinis.
Thank you ulfaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa dandeettii isaa addaatiin isin bohaarsaa tureera. Kanaaf guddaa galatoomaa isin jenna. Isinis immoo hanga xumuraatti waan hordoftaniif ulfaadhaa isin jenna. Fayyaa naaf.